Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota fi hordoftoota keenya kanneen addunyaa mararra teessanii sagantaa kana daawwachaa jirtan nageenya Rabbi guddaa bakkuma jirtanitti isin haa dhaqqabu isiniin jennam. Guyyaa har'aan tana mana maree dhimmoota Islaamummaa godina Harargee Bahaa ilaalchisee dokumentaarii gabaabaa tokko isin biraan ga'uu deemna waan ta'eef hanga xumura sagantaa teenyaatti nu faana turaa isiniin jennam. Biyyoota addunyaa tanarraa osooniif lolli tokko keessatti hin gaggeeffamin daawaa afaanii qofaan islaamummaa fudhatanii islaamummaa hordofuudhaanis sadarkaa keessa jiran keessaa Itoophiyaan ishee tokkodha. Akka Itoophiyaattis naannoon Oromiyaa baay'ina muslimootaa qabaachuudhaan parsantaa olaanaadhaan eeramti. Akka naannoo Oromiyaattis baay'ina muslimtootaa dhibbantaa guddaadhaan qabaachuudhaan gita kan hin qabne godina Harargee Bahaati. Godinni Harargee Bahaa bal'inaa fi baay'inaanis godinoota naannoo Oromiyaa hunda kan caalu yommuu ta'u, yeroo ammaan tanaattis baay'inni uummataa godina Harargee Bahaa gara miliyoona 5tti kan tilmaamamudha. Hawaasni godina Harargee Bahaa kanaas parsantaa guddaan jechuunis gara parsantaa 98 kan gahu hordoftoota amantaa musliimaati. Uummanni godina Harargee Bahaa akkuma baay'ina qabu kutaalee Oromiyaa garaagaraarraa jechuunis godinoota Oromiyaa adda addaarraa dhufanii keessatti baratuudhaan godina akka jalqabaatti eeramudha. Gara amantaatiinis tahee gara biyyaatiin beektonnii fi hayyoonni biyya tanaaf wareegama kafalanii bu'aa biyyaaf buusanii fi akkasumas islaamummaa babal'isanii kanneen maqaan isaanii eeraman irra guddaan isaanii iddoon isaan itti leenjii fudhatanii fi barnoota isaanii itti onachaa turan godina Harargee Bahaa akka ta'etu himama. Ulamoonni yeroo ammaan tanaatti kutaalee Oromiyaa garaagaraatti faffaca'anii diin Rabbii barsiisaa jiranis godina Harargee Bahaatti baratanii godina Harargee Bahaarraa ilmi isaanii fudhatanii gara iddoo jiranitti akka deemaniitu himama. Ammaan tanaas seenaan kun dhugumaan hojjetamaa jiraachuun kan wal nama gaafachiisu miti. Godinni Harargee Bahaa akkuma hawaasni isiidhaa baay'atu iddoon isiitii fi aanaaleen isiitis baay'atu baay'ina masjiidota, madarasaalee, markazootaa fi majlisotaatiinis ni beekamti. Mootummoota abbaa irree Itoophiyaa bulchaa darbaniin godinni Harargee Bahaa sababa amantaa fi sabaatiin miidhaan isaan irra gahe hammana jaamee kan hin tilmaamamne ta'uu seenatu dubbata, calanqootu ragaa baha. Mootummoonni darban inni kaan amantaa lafarraa duguuguudhaaf lafaa ol ka'uus inni kaan ammoo amantuma qabatee amantaa islaamaa kana lafarraa duguuguudhaaf amantichumaan cabsuudhaaf yeroo hojjechaa turetti godinni Harargee Bahaa harka kennuu fi dhiisee diin ilmaan isaa barsiifachuu irra darbee kutaalee Oromiyaa irraa namatti dhufe hunda barsiisa. Ifi isaatiifis madarasaalee, masjiidotaa fi iddoo dhaabbilee islaamaa bakka bu'an jee yaadu hunda cimsee gad dhaabbachaa guyyaa irraan tanaa gahee jira. Fageenya osoo hin taane dhiheenyuma kan ture mootummaan wayyaaneedha. Dhimma islaamaa yeroo sanaa harkatti qabatee hawaasa islaamaa laamsheessuudhaaf gahee guddaa taphachaa turus falmii fi tattaaffii akkasumas du'aa'ii hawaasni biyyattii kadhachaa turaniin aangoorraa erga bu'ee jijjiiramni dhufe majlisni duraan hawaasa keenya cunqursaa sagalee uummataa ukkaamsaa waan hawaasaaf ta'uu dhiisee waan hawaasa miidhaa uummata irratti gad buusaa ture erga ka'e jijjiiramaan booda erga majlisni uummataan uummataaf hojjetu bakka bu'eehis jijjiiramni gurguddaan dhufaa jiraachuun beekamaadha. Bu'aa jijjiiramaa kan ta'e inni guddaa fi inni ijoon mana maree dhimmoota islaamummaati. Manni maree dhimmoota islaamummaa federaalarraa eegalee hanga sadarkaa gandaatitti caaseffama isaa bifa adda ta'een gabbuufatee hojiitti erga seenee waggoonni muraasni lakkaa'amaniiti jiru. Hawaasa dammaqee fi itti gaafatummaa isaa bahatu akkasumas waltee tokkummaa isaa cimsatu islaamummaadhaan jiraatiin hariiroo isaa diinagdee fi hawaasummaa isaa jabeeffate misooma biyyattii keessatti shoora isarraa eeggatu taphate gara fuulduraatti deemu oomuudhaaf gaheen dhimma islaamaa laayyoo miti. Nutis guyyaa irraan tana haala dhimmi islaamaa godina Harargee Bahaa ammaan tanatti irra jirurraa waan muraasa takka isin biraan ga'uu yaana. Irra deebine ammas hanga xumura sagantaa teenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Akkuma jalqaba irratti isiniif eeraa turre burqaa beekumsaa lafa ulamaa'ii fi hayyootaa tan taate godinni Harargee Bahaa yeroo jijjiiramni dhufe manni maree dhimmoota islaamummaa godina Harargee Bahaa hawaasa harka seenirraa jalqabee hanga ammaan tanaatitti hojiilee gurguddoo hojjechaa turus iddoo bal'oo fi haala mijataa keessa taa'ee osoo hin taane danqaalee garaagaraa dhandhamachaa rakkoo itti dhufte hunda obsaa haala rakkisaa keessatti waan hojjechuu qabu hojjechaa as gaheeti jira. Godinni Harargee Bahaa seektoroota 8 kan qabuu fi
dura bu'aa itti aanaa fi barreessaa akkasumas manaajara kan qabu yommuu ta'u addatti immoo qoree fatwaa manguddoo araaraa hayyoota biyyattii barsiisota biyyaa kan ta'an gamtaan ulamaa Harargeetis akka seektara guddaa tokkoo fi akkasumas akka hooggansa olaanaatitti kan of keessaa qabudha. Manni maree dhimmoota Islaamummaa godina Harargee Bahaa hawaasummaa fi gurmaa'insa gad-dhaabee da'waa fi akkasumas mirkaneessa du'aatota gajjabeessuudhaan dhaabbilee Islaamaa kanneen akka masjiidota, madrasaalee, markazoota, masjiidotaa fi kan kana fakkaatan kan duraan ijaaramee jiru jajjabeessuu fi iddoo hin jirretti akka ijaaramu haala mijeessuu fi kan ijaarmeen isaa karatti dhaabbate akka fuulduratti deemee irraa xumuramuuf gahee isarraa eeggamu bahata kan as gahedha. Manni maree dhimmoota Islaamummaa godina Harargee Bahaa lafee dugdaa isaa kan ta'e hawaasa biyyattii barnoota irra cimsuu fi daa'imman biyyattii naamusaan leenjisee kunuunsuu keessatti gahee bahachuu qabu bahachaa dubartootaa fi dargaggootaas gurmeessee Rabbi rahmataa godhuu fi harka sheekheenya Sheekh Adam Tuulaatiin kan hundeeffame madda Araashiitis cimsaa hawaasni biyyattii dukkanarraa gara ifaatti akka bahuuf shooraan mana hin jaamne taphachaa kan as gahedha. Addunyaa mararraa waggaatti al tokko namuu hawwiidhaan kan eeggatu bu'uura seera amantaa Islaamaa kan ta'e sirna hajjii gaggeessuufis manni maree dhimmoota Islaamummaa godina Harargee Bahaa hawaasa godinichaa guutuu leenjii isaaniif kennamuu qabu kennuudhaan tajaajila isaanii bifa saffisaa fi si'ataatiin kennaa fi akka guyyaa irraan tanaatitti tajaajilaa kan turedha. Leenjilee garaagaraa gaggeessaa du'aatota qindeessaa yaa'ii isaanii gaggeeffachaa gamtaa ulamaa Harargee gaafa isaan walgahii taa'uu qabanitti haala mijeessaa fi hawaasa keenya yoo rakkoon isaan mudate furuudhaaf ol ka'anii onnachaa yooniif hawaasni gaafii isaan irra wal fakkaatee fi akkasumas gaaga'ama keessa bu'an fatwaa ulamaa irraa itti kennisiisaa hawaasa qileerraa eewalaa guyyaa irraan tana kan gahedha. Garuu kan nama ajaa'ibu godinni Harargee Bahaa seektaroota 8 kan qabu ta'us akkasumas hooggantoota 3 fi manaajara tokko dabalataanis gamtaa ulamaa Harargee tan akka biyyaatitti fatwaan isii biratti barbaadamu of keessaa qabaatus biiroo takka ol kan hin qabnedha. Biiroon takkittiin inni qabus hirkataa tahee deeggarsa mootummaatiin waajjira tokko keessatti hojii isaa guutuu kan gaggeessu tahuu isaati. Akkuma beektan waajjirri keenya kun waajjira mootummaa keessa jira jechuudha. Bifa hirkataa taaneeti as keessatti tajaajila kana kan nu jira. Akkuma gartan kutaa lama qofa qaba. Kutaan dura bu'aatillee tokkuma kabarreessaatis katti aanaatis tokkuma keessatti ugguramnee jira jechuudha. Kanaaf inni kun danqaa guddaa nuti jira hojii keenyaaf jechuudha. Harargeen Bahaa jechuun muslimni isiidhaatii fi lafti isiidhaatis seenaan isiidhaatii fi ulamaa'onni isiidhaatis Oromiyaa bira dabree biyyattii tanaaf abbaadha. Yoo qiblaadha yoo jenne waan wal nama gaafachiisuu miti. Biyyuma Islaamaa fi Islaaminaan itti qiblaa tana keessatti hawaasni muslimaa kan godina Harargee Bahaa jalatti argamu aanaan 24 magaalaa isiidhaa guddittii magaalaa Hartana keessaa caayaa takka tan mitira tokkoo fi mitira tokkoo tan ulamaa'aan jalatti hafuura baafattu tan du'aanni keessatti adeemsa da'awaa isaanii qindeeffatan tan dargaggoo fi haawwan shamarran muslimaa keessatti hafuura baafatan tan ulamaa'aan keessa wal mari'attee adeemsa baruu fi barsiisuu isiidha. Yoo adeemsa da'awaa isiidha ittiin qindeeffattu jiraachuu dhabuudhaatiitu nama gaddisiisa. Hawaasni kun caayaa takka tajala taa'ee galma tokko kan walitti itti dhufee yeroo hajji jira, yeroo marii adda addaa jira, yeroo da'awaa jira, yeroo du'aa jira, waan adda addaati jira. Bakka akkasitti itti wal mari'atu hin qabnu jechuudha. Uummanni nuti tajaajilu parsantaadhaan yoo shalagame uummanni Islaamaa toora parsantaa 98 godina keenya keessatti jechuudha. Innaa akka biyya Itoophiyaatti lakkoofsa guddaadhaan godina qabudha. Kana wajjin wal qabatee waajjirri nuti keessa jirru yoo gartan baay'ee nama gaddisiisa. Hawaasni kun magaalaa isaanii tana keessa caayaadhaa miti bakka rooba jala mataarraa qabatan bakka aduu jala mataarraa qabatanii miti inumaahu bakkuma takka tan mitiraa fi mitiraa takka qabaachuu dhabuu isaaniitiitu nama ajaa'ibsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa tokko wanni na qunname abbaan dhimmaa tokko
أصدفوا بربادنيتي ويتا أصدفن نوتي أكنن سيني جام فوقي قدادا واجر قدادنيتي بفساني دفن جيزي أصدفن أمو واجر خيني خجير دوختا خيس أكو مسنتاني قاتنسان خيس سينا بفساني تي سينا ما توري جتشو دوبا دابو خناف نوفافا نوف غاري متي حواسني خينيا وان اتهمان هوندا تكاي بود دي بي امبيغو rakkoon bakki jirtu isinii himuu dhaba ammaan duratti akkana irra jirraa kana irra jirraa isin garsiisuu dhaba jechuudha. Sanii barra dirqama keenya baane. Tajaajiloota hedduu kanina san keessaa tajaajilli tokkoffaa tajaajila hajjii kaninu keessatti uummanni keenya wayita hajjiin isaa galmeedhaaf dhufan heddummaatanii dhufan wayita heddummaatanii dhufan bakki nuti isaan goon akkuma gartan kan bakkuma muraasa kana qofa qabnaa jechuudha. Haala ta'a jenneetti adurra teessisuu jedhu uummata keenya jechuudha. Kanaafuu inni kun rakkoo guddaa nuti jira. Gama walgahii wajji wal qabatee walgahii tokko taasisuu yoo barbaanne hatta hanga ammaatti mootummaa kadhanneeti mootummaan akkasiin nu hayyameeti waltajjii addaaraashi nu hayyamee bifa sanii gaggeessuu jirra jechuudha. Kanaafuu rakkoo guddaa keessatti argamna jechuudha. Yeroon takkittiin godinni Harargee ba'aa yeroo ammaan tanaatti qabu kunis hojii irratti dhiibbaa hedduu kan itti fidaa jiruu fi dirqama ogeessi tokko yeroo hojiirra jiru ogeessi inni kan lafa taa'ee ilaalu malee carraa biraa hin qabu. Waajirri kun waajirri dhimma Islaamaa seektara 11 of keessaa qaba. Geggeessaa 11 of keessaa qaba jechuudha. Garuu biiroon qabnu biiroo takkitti tan. Asin teessoon tuni teessoo manaajaraati. Teessoon gara gadii san jirtu teessootti aanaati. Gara keessaa san teessoo barreessaa fi dura bu'aa dhimma Islaamaa jira. Teessoo afur qabna. Garuu seektara 11 qabna. Odooni hojjanna jennee kaniifi garana waliin dhufnu taate odoo as dhufnu taate yoo tarii inni kun na duraa ka'e malee bakkiin taa'ee hojjedhu illee hin jirtu. Kun immoo uummata Islaamaatiif hojjanna jechuun akkatti hin danda'amu. Namni bakka hedduun gattaa'u hin qabne Islaamaaf wanta akka inni hojjetuu danda'u hin qabu jechuudha. Taajabbii keenya kan guyyaa irraan tanaa kan gara waajjira dhimma Islaamaa godina Harargee baatti taasifneenis biiroon tokko ta'uu fi dhiphina waajjirichaa irraa kan ka'e meeshaaleen tajaajilaaf oolan lafatti akka badaa jirtuu fi dokumantiilee yookaan faayiloonni kuufamuu qaban sharaadhaan hidhamanii taa'uudha agarreem. Rakkoo waajjira kanarraa kan ka'e waajjirri ifiifuu kadhaan harka kun xiqqeenya irraa kan ka'e Quraana Rabbii Quraana kabajamaa bakka keenyu dhabne as lafatan walirra keenyee asitti bifa kanatti akkanatti taa'u jira. San bira dabri dokumentiin waajjira dhimma Islaamaa godina keenyaa dokumentiin uummata Islaamaa tasilaa tartiibaan kaa'amuu qabdu akka gartanii kun nooraan luuqaadhaan dokumentii guguduunfinee wal gubbaa keenya. Faayiloonni keenya waan xiqqoo waajjira xiqqoo fedheefuun taaneetu waajjira dhimma Islaamaa kan seektara 11 of keessaa qabu akkana faayila xiqqishoo kanaan taa'u jira. Bira dabree meeshaalee elektirooniksii akka kompiitaraa kan dhukkeelleen Islaamiitu rakkoorraa kan ka'e kun lafafaa keenyee wal gubbaa buufnee kaanis lafa kaan akkasitti hojjechuu jiranii dhugumatti dhimmi Islaamaa hedduu rakkoo hammaataa keessa jira. Bira dabrii amma dura teessoo fi minjaala qopheeffachuudhaaf gaafa qopheeffamee dalagamee aarukee irraa argannu minjaaluma kana bakka keenyu dhabnee adda diinee irkifnee akkanatti taa'u jira. Dhimmi Islaamaa godina Harargee bahaa walgahii yeroo garagaraatti kan gaggeessuu fi akkasumas yaa'ii diila isaa yeroo taa'u dabalataanis gamtaan ulamaa'ii Harargee yerooniif dhufee wal mari'atu waliin dhufee yerooniif ibsaa fi fatwaa baasu dabalataanis yeroo ibsa miidiyaaleedhaaf kennu waajjira isaan madaaluu fi galma hawaasa Islaamaa bakka bu'u waan hin qabneef carraan isaanii yoo danda'ame galma mootummaa kadhatu yookaan kun hoteela kireeffatu lachanuu dadhabnaan immoo abbootii qabeenyaa kadhatanii Haramaaya, Awwadaay, Hararii fi magaalota godina Harargee bahaa keessa deemanii mana namaa keessatti wal arguurra kan darbe carraa biraa kan hin qabne ta'uu dura bu'aan mana maree dhimmoota Islaamummaa godina Harargee bahaa Sheek Ibrahim Mukhtar ni dubbata. Bakka ulamaa'onni keenya hoggaa baadiyyaa aanaa 24 irraa baadiyyaa kiiloomeetira 350 fagaattu akka gola odaa akka minoo akka makkanneessa oromoo akka cinaaksan akka malkaa bal'oorraa aanota faffagoo kanarraa hoggaanii fi dhufan ulamaa'onni keenya mana namaa kadhatanii buluu odoon taane
mana dhimma islaamaa caayaa dhimma islaamaa ja'anii keessatti hafuura baafatanii keessa bulan. Tan du'aatonni keenya keessatti wal qindoomsu. Tan dargaggoota keenya keessatti leenjisan kan shamarran keenya keessatti barsiisan. Kan dadhabaan keenya hoggaanii fi baadiyyaa irraa ka'ee magaalaa tana dhufe haakimaaf haa dhufu dhimma isaa kan dhuunfaa adda addaatiif illee haa dhufu keessatti keessummaahu. Kan ulamaa'onni jalatti hafuura baafatanii hoggaanii fi as dhufan mana namaarra deemuu dhiisanii keessatti boqotan. Caayaan akkanaa islaama Harargee bahaatiin malte moo mallee jechuu deebisaa isinumaaf hin dhiisaanoo isin waan jettan ni beektanii. Hojiin hojjetamuu fi dubbiin dubbatamu qabu har'aaf dubbii yookaan gochatti hafuus baruuf seenaa ta'ee darba akkuma jedhamu rakkoon nuyi mudanne kun nurratti hafuu qaba. Kanaan booda gara furmaataa deemuu qabne jechuudhaan seektaroonni hooggantoonni fi ulamaa'onni godina Harargee bahaa ta'anii wal mari'atuudhaan waajjirri mana maree dhimmoota islaamummaa godina Harargee bahaa kan hawaasa godinichaa bakka bu'a jedhamee yaadamu ijaaramuu qaba jechuudhaan lafaa ka'anii xaarii fi rifaatii yeroo dheeraatiin boodatti bulchiinsa godina Harargee bahaatiin handhuura magaalaa Harariiti lafti kennamtee fi jiraachuus dubbatu. Manni marii dhimma islaama godina Harargee bahaa waajjirri isaanii kan argamu magaalaa Harar keessatti akkuma waajjiraaleen mootummaadhaa bulchiinsi godina Harargee bahaa faayinaansiin godina Harargee bahaa waajjirri galii godina Harargee bahaatii fi biiroon barnoota godina Harargee bahaa waajjiraaleen mootummaa naannoo Oromiyaa kan hooggansa godina Harargee bahaa hundi magaalaa Harar keessatti argaman. Manni marii dhimma islaamaa godina Harargee bahaatis achi keessatti argamaa jechuudha. Haa ta'u malee naannoon kun naannoo Hararii waan ta'eef lafa argatanii gamoo isaan fakkaatu ijaarrachuudhaaf yeroo baay'ee rakkachaa turan. Amma gargaarsa rabbiitiin eegasii gargaarsa bulchiinsa godina Harargee bahaatiin obboleeyyan keenya ijoolleen bulchiinsaa cinaa dhaabbachuudhaan lafa bareedduu argatanii jiru. Lafa bareedduu magaalaa Harar keessatti argatan tana jaarmaya irra jalqabuudhaaf piroosesa hedduu deemanii jiru. Amma immoo eega carraan ummata islaamaa dhufee biyyattii tana keessatti islaamni islaama Itoophiyaadhaa ta'e waggoottan lamaan yoo sadeen dabran tana magaalaa tana keessaa caayaa ummata islaamaa barbaanna jennee halkanii guyyaa odoonii fi rafin barbaacha caayaa tanaa jala turre. Caayaa tana barbaaduudhaaf waan ammaan tana bakka kana dubbatuun namaaf hin malle tan ummata islaamaa afaaniin baane tan nuun jedhamteetitu baay'een jira. Haa ta'u malee rabbi alhamdulillaahi eegasii mootummaa keenya bulchiinsota godina Harargee bahaa galatoonfachaadhaa ummata islaamaa godina Harargee bahaa madaaltu arganneeti jirra. Isiin san hunoo takka ammaan tana agartanii tanaa jechuudha lafti asitti. Akkuma beekamu lafti nuti itti argamnu naannoo Harariiti. Naannoo Harariiti hoo wajjin isaan wajji bu'aa ba'ii hedduun godhamee lafa sana argachuun illee hedduu nutti ulfaatee eegasii bulchiinsi godina Harargee bahaa hojii ta'uudhaan alhamdulillah gargaarsa rabbiitiin lafa amma booda agarru kan lafa kana nu ayyamanii jiran jechuudha fedhii rabbiitiin. Lafa kanarrattis gamoo hawaasa muslimaa bakka bu'a jedhamee yaadamu ijaaruudhaaf akka karoorfatanii jiranii fi akkasumas diizaayina gamichaa akka lafa kaa'anii jiran ulamaa'onni keenya ni dubbatu. Lafa tana gubbaadhatti xiqqaattullee samiin nu gubbaan banaadha jennee fooqii giraawandii if gubbaadha mana kudha takka qabu irratti ijaarra jennee Haramaa Yuunivarsiitiidhaa wajjinii wal dubbannee rabbiin isaan haa jajjabeessu warri Haramaa Yuunivarsiitiidhaa deeggarsaan gara miliyoona 5 diizaayina caalu akkanatti nu dalaganiiti jiranii jechuudha. Rakkina qofa faarsaa ooluun faayidaa hin qabu waan ta'eef hanga dandeenyu rakkina keessa teenyaa hawaasa keenya tajaajilaa turre haga ammaan tanaatitti
rakkoolee hedduu kan nu qunnamanis obsaan dabarree mootummaan keenyaas lafa nuu kennee jira. Lafa kanarratti fooqii ijaaruudhaaf hawaasni keenya nu cinaa dhaabbachuu qaba. Iyya keenya kana nu dhagee nu dirmachuu qaba jechuudhaan olabaa'onni biyyattii, sheekonnii fi ustaazonni biyyattii hawaasa isaaniitti iyyatanii jiru. Dhimmi Islaama godina Harargee bahaa biiroo qaceelloo hin qabu. Duuba alhamdulillahi dachii bareedduu takka walakkaa Madiinaa Harariirraahi arkannee jirra. Bakka sanitti biiroo bareedduu naman fokkifne jaarrachuu barbaanna. Yoonii fi dhimmi Islaamaa keenya biiroo bareedaa keessa yoo jiraate nuumi ambitilleen ogguu agarte maqanu qoodanuu gooti. Ummanni kuni ummata ibdandayaadha. Kunoo akkana ibdandayanii jaaniin nutillee qoodanuu godhan. Suniifuu akkaan jiru biiroon dhimma Islaamaa yoo jenne Islaama guutuudhaafi biiroo teenya. Kunoo biiroo biraa ogguu haasaawanuuhu guyyuma lamaa sadiitti ummatummaan keenya habaadi'aa kuni har'aan tan ogguu haanillee wayii harkaa qabanii humaa harkaan qabne hamma xiqqa ijaaran guyyuma lama yoo hoddummaatti ayaa'uma tokko jechu. Duuba gaa Islaamni Islaama kanaa dila kanaa yoo namu akka yaa'an xuuxxoon dhibbi takkaa xuuxxoon shantamni nama shantama nama dhibbaaf ufuunfatuma taati nama tokkotti immoo ba'a taatii jedhan. Wanni isiniin jedhu rabbiin وتعاونوا على البر والتقوى يا ربين ولي غرغارا جا وكونوا عباد الله إخوانا جا يا بليس ونين سنين جو جمان ون إسلاماتكو ونين مد إسلاما بيرو تكا جارچو دتي يا وني دوبا نو غرغارا جاني بيرو مري إسلاما جمان lu gargaara jani rabbiin isiniif haa gargaaraadhaan isiniin jaayaa buleeyso. Harma keessaatiis waan asirraa biyya biraa jirus naannawaa tana jirus bishaanii achi jirus biyya fagoo biyya Awurooppaa takka jirus akka wal kakaasee gudduu biraa odoon tahin waa xiqqeeshuma ashii takka yoo lekkan shanshayyoon yoo lekkan akka godina kanaa waan guddoola tahaa carraan marganna kanatti akka fayyadanu isinis gama keessaniin du'aayidhaa wajjiniin harkaanis sosoo wajjiniin akka hirmaattan isin beeksisuu barbaanne. Mana kana ijaaruun islaaminaa gadi dhaabuudha. Waliin haa galtee tattaafannee haa gadhaabnu. Obboleeyyan kiyya horiin ni dhuma. Wanni lafa gadhaaban hin dhumtu. Kanaafuu nuu jajjabaadhaa nuu wajjiin tattaafadhaati waan kana akka gadhaabattu nuu godhaa. جزاء ربين إسنيها خفلوا ما نقصت صدقة من مال عبد صدقان وريق برشار واتكلم في التجرى تجرى مجلسني دكي إيقل أبي أمد هدو توري جرى خيرها خيسا قلب توري أما دكي وأنا أركات يجورا نمني إيمانا قبو نمني إسلامنا الآخر نرتهم دين جالة الأوتي إيقا قداران قداتي قاديرات الآن إيردير مني manosan irra jaaruu biiroo teenya jechuudhaan tamajliisaa tan islaamaati biiroo teenya jaarachuudhaaf namni cutti dhiiraa dhalaadhaan irra diirmannee akka jaartanii kan dhaamsa isiin dabarsina. Gamoo har'aan tana amma asitti agartan tana jaaruudhaaf alhamdulillah galanni rabbiif haa ga'u iddoo irratti jaarru arkannee jirra isin olaata jirtanii isinin jechuu barbaanna maaltutti aanaa jechuu barbaanna. jahatanii tana waliin seenuu barbaanna jahatanii tanatti harka marannee miila keenya marannee itti seenuu barbaanna maqaa rabbiitiin waamicha isinii godha akka wal jalaanaaf ne jechuudhaan waamicha isinii godha. Namoonni quuqamni mana marii dhimma islaamaa yookaan hawaasa muslimaa ummata keenya ummata godina Harargee bahaa qabdan jaarmaya mana marii dhimma islaamaa gamoo majlisa godina Harargee bahaa cinaa akka nu dhaabbattan yaamina isinii dabarsuu barbaanna. Ummata keenya hawaasa muslimaa
kan as jirtan kan fagoo jirtan ka hojjetaa mootummaa daldala kan dhiiraa kan dubaraa hundi barataa fi barsiisota manni marii dhimma islaamaa godina Harargee bahaa hooggansi isaa aanaa 22 hooggana bulchiinsa magaalaa 2 fi aanota 22 hooggana waan ta'eef ummata muslimaa baay'inni isaanii gara miliyoona 5 dhiyaatu hoogganaa lafti isaatis akkaan bal'aa lafa sila godina 2 taatuutu godina tokko jala jira kanaaf inshaallah tattaaffii hooggansi mana marii dhimma islaama godina Harargee bahaa irra jiru hubannoo keessa galchitanii akka cinaa dhaabbattan waan qabdaniin akka deeggartan yaamina manni marii dhimma islaama naannoo Oromiyaa isinii dabarsuu jechuudha. Dhaamsinii maqaa rabbiitiin isinit dhaammachuu barbaadu caayaa magaalaa hartana keessatti ummata islaamaatiif dhaabuudhaan xiisha keessanii fi beekumsa keessaniinis yaada keessanii fi jecha keessaniinis akka fooqii tana cinaa dhaabbattanii ummata islaamaatiif caayaa gad dhaabdaniin maqaa xiyyaa fi maqaa bulchiinsa dhimma islaama godina Harargee bahaatiin isin waamicha isinii dhiheessuu barbaadaan isiniin jaa. Gamoo tana hadaraa bakka jirtanitti hayyoonni keenya hayyummaa isaatiin abbootiin qabeenya isaatiin ulamaa'in keenya ulamaa'ummaa isaatiin ganda gamana yaamuudhaan akkasuma imaamowwan masjidaa imaamummaa isaatti irratti inshaa Allah ummata hawaasa keenya kakaaftanii hatta hanga shamarranii fi shabaaba keenya dargaggoota keenya hunda kaaftanii akka gamoo kanaa deebitan kajuufiin isinit dhufee isimmee maal jettan kanarratti ummata islaamaa lallabbii teenya tana qeebaltanii akka nu dirmattan kabajaadhaaniin isin gaafadhaa ummata islaamaa hadaraadhaan isinin jaawaan kana keessatti. Kakeisaa ka'alaatis kaxiqqaatis kaguddaatis yaadaanis deeggarsaanis humnaanis qabeenyaanis akka bakka tana waliin dhaabbanne yoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuun fedhe gamoo ummata keenya fakkaattu nu wajjin walitti deemtu hawaasa keenyaaf qopheessinee bakka ummanni keenya haaratti galfatu bakka ummanni keenya irraa waliin da'awaadhaa fi akkasumatti immaas tajaajila adda addaa waliin hojjennu akka bakka tana waliin dhaabbannu. Gamoo irraa godinni Harargee bahaa bulchiinsi godina Harargee bahaa if bira dabarsee nuu kennitan laaftutti akka nu harkaan baane hundi keenyaahu jabaannee gamoo tana haa jaarrannuun waamicha keenya inshaallah. Ummanni islaamaa hundinuu nu cinaa dhaabbattanii fuunfannattuu nuun gayu ummata islaamaa guddaa kana nama miliyoona 7 olii jira godina keenya keessa miliyoonni 7 ol qarshii 100 takka kenne mana kana jaareetti irraa hafa tanaafuu ummanni islaamaa hundinuu akaawuntii dhimma islaamaa tan qilleensa irratti ida keenyulleen argamuu dandeessi tanaafuu ummanni islaamaa hundi dhiiraa dhalan jenne xiqqaa guddan jenne deekaa wallaa qabaataa dhabaadhan jenne namuu humna dandeessaniin qarshii xiqqoo qabdanii nu cinaa dhaabbadhaa gamoo tana nu jaarsisa. Hundummaan keessanitti kan dhaamsa kana dhageessan wanna kana ilaalchanuutti kan litanii bootaan tuni yookaan iddoo bareedduu nu kan itti mootummaan iddoon bareedduun tu yoo ummata islaamaatiif waa lafa gad dhaabu baanne tan harkaa baatu taati hogga kana dubbiin akka malee nu harkaa taate waan taateef dirmattanii namayyuu akka nu wajjin gamoo tana gad dhaabdan asumaan keessatti warri Harargee bahaa bikka jirtanitti akka hirmaattanii gamoo mana marii dhimma islaamaa kana caayaa ummata ulamaa'ii caayaa sheekanii akka nu wajjin gad dhaabdan isinirraa barbaannaa. Hirmaannaa hawaasa keenyaa gaafachaa jira akkasuma deeggarsa hawaasa keenyaa kabiyya keessaa kabiyya alaa gaafachaa waan jiruuf isin hundinuu qaama tokko ta'an insha Allah ta'ala akka gamoo kana nu wajji jaartan akka hojii khayrii kan nu wajji tuuftan isinin jenna. Lafa tanarratti majlisni gaafa hawaasaati qabeenya dhuunfaa isaa irratti ni ijaaruun qabu hawaasa bal'aa qaba hawaasni Harargee waan fedhe hojjechuu waan danda'uuf hawaasni Harargee bahaa biiroo isaan madaaltu waajjira bareedaa kan uummanni isaanii ittiin tajaajila bareedaa argatan akka majlisa cinaa dhaabbatanii ijaaraniin
dhaamsa dhaama barbaadu. Lafti tun akkuma agartan san bakka handhuuraa jirti, bakka bareedduudha, bakka iddoo gamootiif toluudha. Alhamdulillah nu harka keessa seenee jira jechuudha. Garuu ammoo wanni amma diizaayinii isaatis dalagamee jira. Gamoo kana ijaaruudhaaf ammoo wanni guddaan tokkoffaan barbaachisu bajeta. Bajeta kana ammoo bajanni manni marii dhimmoota islaamummaa bajeta of harkaa hin qabu jechuudha. Wanni inni qabu maali? Uummata isaati jechuudha. Uummata bal'aa kana parsantii 98 kana jechuudha. Kun akka rakkoo hammaataa kana fakkaatu kana keessa jira. Kuni dhugumatti uummata muslimaatiin waa wal hin fakkaatu. Kuni waa muslima hargee baatiin muslima Itoophiyaatiin hin malu. Uummata bal'aa qabna, uummata miliyoona 7 ol caalu qabna addunyaa mararraa. Araan tana qarshii 10 yoo walii qabne gamoo waajjira dhimma islaamaa tan ummata islaama biyya tanaa fakkaattu ijaaruu ni dandeenya. Islaamni Harargee Bahaa magaalaa tana keessaa caayaa tana dhabuun isa fafa. Arraan tana carraa rabbi nuu kanne kanatti carraaqqiidhaan haa wal cinaa dhaabbannee caayaa tana islaamaaf lafa gadi dhaabne ashaaraa teenya amantii islaamaa keessatti haa kaayyannuu hin waamicha kiyya yaa ummata kiyya. Islaamni arraa alhamdulillah rabbil alamin jaarmaya qaban. Namni jaarmaya qabu qarshuma takka guutuun islaamaa yoo buuse malaayiin ajaa'ibaataati. Yoonii fi qarshuma takka buusan islaamni immoo guutuun isaa wanni Itoophiyaa keessa jiru ammaas ta'u Oromiyaa keessa wanni jiru miliyoona 50 yoo ta'e qarshii takka baafnaan maal ta'a? Miliyoona 50 ta'a jechuudha. Suniifuu wanni hannaarra bareedduu hin jirtu. Edoo hannaan bareedduu diiniif bakka takka godhuun biiroo islaamaa takka godhachuun bakka ifiitee nyaateenyu godhachuun bakka gamtaalleen teessu godhatuun bakka biiroon islaamaa teessee islaamaatti taliyyutu tolchuun dirqama keenya waajiba keenya yoonii fi nutti dhageeyamte nurraa dhufte yoo nurraa dhufte ammoo nurraa dhufuun dirqama beekuun keenyaas dirqama tokko qarshuma takka rijaalan wanisaa'anii yoo wali buufne yoo miliyoona 50 ummanni keenya ta'e miliyoona 50 buufna rubbamaa miliyoona 60 huni keenya miliyoona 60 buufna saniifuu wanni nin isinii dhaamu jala muree gubbaa muree akkam fiillee godhee if kaatanii if isaa baatanii biiroo sun akka dhimma islaamaatii fi gamtaa ulamaa Harargee Bahaatiif daftanii akka jaartaniin isiniin ja'a edoo isin hundu keessan na bira jiraattanii marabbaa jettanii jaaruun dirqamaa miiboo barbaachisaa miiboo qarshiin takka nama dhibdi nurraa waa fa'aami ammoo bakka takka wayii godhaami dirqama keenya baaneemi dirqama keenya ni baana nurraa dhugaa isinirraa ballama mee harkee isa jira Allahu akbar jahatanii dhakkaane jahatanii silattuu abbaan rabbii isin tarabbii jaara rabbiin teessan isiniif jaaraa isinin jaa waamicha kiyya kana maqaa rabbiitiin inni si waamicha ulamaadhaatis keenyas akka waliin awwaannuu jechuudhaan barbaade. Rabbiin wata'aawanuu alal birri wattaqwaa jaa walii gargaaraa jaa wakuunuu ibaadallaa ikhwaanan jaa kaas jirtanii fi haala jirtaniis duuba ormaa Harargeedhaa kanaaf gargaaraa kunoo jaarachuudhaaf deemanii gargaaraa jaarachuu dachiillee kennaniitiif jirtii akkasitti harkatanii jiranii nu gargaaraadha jedhanii gargaaraa rabbiin isiniif haa gargaaru. Islaamaaf mana tokko jaaruun akka nama sadaqaa sawaabni siidhaan cinne lafa kaayateeti saniifuu nu jabaadhaan jaa sagalee sheekan keessanii san isinii waywaatan san nurraa dhaamsa gartee nama du'ee nurraan godhinaati bakka jirtanii nutti lafaa kaa isiniin jenna baarakallahu fiikum. Bakka jirtanitti bakka teessan cimatti wal dammeessitanii wal yaadachiiftanii goddoo baroon barbaadu takkuma takka yooniif aslaati torbaanitti
يتكون متك خاي قرشي تكتك باتت قرشي لما يو خاي يعني لو هاتك أشتي ونخن تمرمون أبدي غمر غرغاس ربي تيو جينين أبدي قدا جرا مجلين دفن جارة ملين هاغم مجيسو ونخن وان آياتي وان فودرا في اللي أما جرو خنامي دلوني بوزالين اتين فيدمو اتين بوا قدار كتو اتين والقبق أباتو اتين والأفيري بكتنا جارمي اتين والقنمو دندوان تهبيجا وكجرتني قاسوسو لقبدني ilmi namaa bakkatti waa qaratu bakkatti if qaru bakkatti wal qaru yoo hin jiraanne nama ta'e hin jiraatu. Kanaaf gamoo kana waliin taanee jaarree iddoo dahoo caayaa ulamaa teenyaa caayaa dargaggeessa keenya jala qarannu caayaa gartee teenyee diin keenya itti wal mari'annu jaarrachuun dirqama hunda keenyaati. Ummanni muslima addunyaarra jirtan xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan hundi akka lafaa kaatan ala qarshii takka yoo kafallee waan ulamaa iteenye fakkaatu waan diin fakkaatu numa jaarra abdii walirraas qabna hundi keessan akka nutti hirmaatan asumaan afeerraas isinii dabarsuu feena. Yaa obboleeyyan kiyya waan qabdaniin hattaa yaada gaggaariin illee taatu akka nu cinaa dhaabbattaniin isiniin jechuu barbaada. Tolegaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya kan asiin olitti daawwanne kun haala qabatamaa yeroo ammaan tanaatitti manni maree dhimmoota islaamummaa godina Harargee Bahaa irra jiruudha. Ulamaan dhaaltuu anbiyaati waan ta'eef qaalii ulamaa teenyaa goonee khayrii guddoo kana keessaa qooda fudhannu bakka jirrutti waan dandeenyuuf diiniif gumaacha keenya baannuun dhaamsa qophii teenyaati. Kan hanga ilaa ammaatti isin faana ture Abdul Wahaab Sheikh Jamal Hajiiti. Wassalaamu alaikum ورحمة الله تعالى وبركاته.